Tole egaa akkuma yeroo adda addaatti argaa turtan egaa waldaan kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa namoota harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee keessa jiran yeroo adda addaatti egaa ayyaana sababeeffachuudhaan waamtee kennaa garaagaraa ilaattii fi egaa arras ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuudhaan namoota magaalaa keenya keessaa of jiraachisuu hin dandeenye harka qalleeyyii amantaa garaagaraa amantaa musliimaa ortodoksii waaqeffataa kaatolikii amantaa utuu addaan hin qoodin waldaan kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa kennaa ayyaana namni mana isaa keessa akka inni ittiin jiraatuuf baajata baaftee egaa namootaaf kennaa jirti. Egaa akkuma isin amma argaa jirtan egaa namoonni dhufanii kennaa namoonni harka qalleeyyiin mana isaanii keessallee jiraachuu hin dandeenye harka qalleeyyii hojii hin qabne akkasumallee hojii xinnaa kan hojjetan bakka adda addaati egaa waldaan kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa ilaaluudhaan namoota gargaaramuu qabu jettee yaaddu egaa bifa kanaan egaa kennaa kennuuf qophooftee jirti. Sagantaan keenya itti fufaatii nu hordofaa isiniin jenna. Sila kasture mitire kayo Waaqayyo tinume harka kenya wal qabanne jalalan wal tidanne tokkummaa keenya eegganne qaama tokko taane jiraanne babal'isu Tam jirtu nagaadha mini baga nagaan dhuftan ergaa gabaabaan isinitti haasaa waan dheeraa miti torban kun akka ayyaana ta'e beektu hundi keessanu ayyaanni kun ayyaana soomii kaadha kaayyoon ayyaanichaa inni guddaanii Waaqayyoo biyya lafaa waan jaallatuuf tokkicha ilma isaa biyya lafaaf kenne ilmi isaa Yesuus immoo lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne ergaa Yohaannis duraa 3:16 irraati Waaqayyo tokkicha ilma isaa isa jaallatu biyya lafaaf kenne ilmi immoo lubbuu isaa akka nuuf kenne nus obbolootaaf lubbuu keenya kennuutu nuuf ta'a jedha. Namni tokko dhabaa obboleessa isaa argee yoo garaatti jabaatee Waaqayyo siif kennu jedhee bukkee darbe jaalalli Waaqayyo attamitti isaa galee jedha. Jaalalli Waaqayyo nu keessa jiru kuni waan dandeenyuun nama yoo gargaarre waan qabnuun nama bukkee yoo dhaabbanne jaalalli isa kanadha jedha macaafni malee afaanumaan siin jaalladhaa miti. Jaalalli Waaqayyo immoo nama hin qoodu islaama jedhee ortodoksiidha jedhee hiyyeessa jedhee sooressa jedhee jaalalli isaa nama hin qoodu. Jaalalli nama hundumaa maal godhaa jaallata. Jaalalli Waaqayyoo nama hin qoodu.
wallaalaadhaan jedhu beekaadhaan jedhu hiyyeessan jedhu sooressan jedhu jaalalli nama hundumaa ija tokkoon ilaala nama qooduun hin jiru jaalala bira waaqayyo waan nama hin qoonneef ilma isaa nuu kenne ilmi isaa immoo lubbuu isaa nuu kenne kanaaf jaalalli nama hin qoodu kanaaf kennaan warra isin ilaannu kun baay'ee guddateef miti amma dandeenyu isin ilaanna nuyi kennaa guddaa ta'eef miti kennaan guddaaniif guutuun garuu harka waaqayyoo keessa jira waaqayyo harka isaa keessaa isiniif haa bal'isu ammayyuu eeyyee yeroo daakuun kun gola keessan galu golli keessan eebbifamaa haa ta'u kana booda wanti isin nyaattan wanti isin dhugdan eebbifamaa isiniif haa ta'u isinis warra ofirraa hafee bor nama gargaaru ta'a maqaa Yesuusiin ameen kanarraa kan hafe isin jaallannaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u thank you Sila kasture mitire kayo akayo tinume harka kenya wal kabane jalalan wal tidane tokkummaa kenya eegganne qaama tokko taane jiraanne babal'isu Walif dauda ansi malaika illatu ansi malaika illatu anosi malaika illatu ansi malaika illatu maka Yesusin hadidigamo ninu dididigu maka Yesusin hadidigamo
Tole imma maqaan keessan eenyu? Jamila Jamila eenyu? Ibrahim. Tole eessarraa dhuftan? Ani jiddarraa dhufeen as jira. Mee har'a waldaan kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa egaa namoota harka qalleeyyii fi ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuuni kennaa garaagaraa namootaaf kennaa jirti. Mee har'a isin asitti argamtanii kennaa kana fudhachaa jirtu. Mee isin nama isin gargaaruu hin qabdanii rakkina akkam akkamii qabdu mana keessa? Ani rakkina guddaan qaba. Abbaa manaa koo wajjin wal dhiisnee waggaa baay'een diida jira. Amma ijoollee afur hin qaba. Ijoollee afur kana wajjin immoo balbala namaarraan joonjaa jira ari'atamee biyya kana dhufe. Maal hojjettu amma hojii qabdu? Hojii hin qabu. Mee akkamitti jiraachaa jirtu amma jireenya keessanii erga waan isin nama isin gargaaruu hin qabne? Waa tokko hin qabu. Balbala abbuma toletti birrii tokko birrii lamas natti darbatee mannaan hin jira. Dhaddeen gaafa dhufeetti malee waa tokko harkaan qabu. Mee har'a egaa waldaan kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa midhaan nyaataa akkasumas zayitii ittiin itti hojjettan isinii kennaa jirti. Maaltu isinitti dhaga'ama? Guddaan natti dhaga'ama. Waan baay'een natti dhaga'ama. Waaqayyo karaa Waaqayyo waan guddaan natti dhaga'amaa jira. Gammaddaniitu jechuudha. Eeyyaqa. Mee maqaan keessan eenyu jedhamtu? Zahra Mahammad. Eessarraa dhuftan? Qassoo. Magaalaa mana Naqamtee jiraattu jechuudha. Mee isin gargaarsa hin qabdanii nama isin gargaaru akkamitti maal hojjettanii jiraattu? Baarandaarraa xaafii qulleessaa rakkataa gargaarraa innaan dhufee baay'ee isin galateeffanneera. Badeen beekuusin maaltu naan taane ari'ataan kootu manniru anumaan taane annan arganne ni salpheessu hin amaane of galeera fixaan baheera gooftaa koone natti badeen. Maqaan keessan eenyu? Faaxee Hiisaa. Eessarraa dhuftan adde Faaxee? Asuman jira. Magaalaa Naqamtee ganda duwwaa meeqa? Duwwaa lama. Tole egaa maal hojjettanii jiraattu isin? Qulleessaa qulleessinee. Minaan qulleessitu? Barandarraa? Mee har'a waldaan kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa kennaa isheen isinii laatte kana maaltu isinitti dhaga'ama? Waaqayyo isaa eebbisu. Kennaa inni nuu kenne rabbiifuma isaaf haa kennu. Kennaa bareedaa bareechee nuu kenne bareechee gooftaan isaaf haa kennu. Fayyaa haa ta'u. Rabbi isaa ilaalu. Barakaataa baay'adhaa eebbifamaa. Rabbi sana ilaalu akkasii nu ilaaltan. Waliin caashifne islaama hin jenne kiristaana hin jenne ortodoksiidha hin jenne. Maalin jenne wal qixxeessite nu laata miti wal qixxeesse rabbi sinaa haa ilaalu rabbi siniif haa kennu. Maqaan keenyu? Faaxumaa Adam. Faaxumaa Adam eessarraa dhufte? Qassoo. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee? Ganda Duwwaa shan. Duwwaa shan. Mee gaarraa kennaa waldaan araaraa isinii laatte akkamitti ilaaltani? Baay'ee gammanneerra. Garuu musliimaa fi kiristaana layya'u jennaan dhumnee immoo fudhannee isinitti gammanneerra. Kanaafuu galatoomaa. Altunaan taane ari'ataan kootu manniru anumaan taane nan arganne ni salpheessu hin amaane. Maqaan keenyu? Zeenabaa. Zeenabaa eenyu? Zeenabaa Shaafii. Eessarraa dhufte? Qassoo. Duwwaa shan. Mee har'a kennaa waldaan araaraa isinii laatte kana akkamitti ilaaltan? Gammanneerra hiixata keessan gammanneerra ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Maal hojjettanii jiraattu? Minaan qulleessine. Gammanneerra rabbi sinaa gammachiisu hunduma isaa gaatii maddifadhaa akkasuma ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Tole eebbifamaa ishee. Of galeera fixaan ba'eera gooftaa koone kan akka keenyaaf oleen jiru walmaa. Kan akka keenyaaf hojjetan jiru kan akka keenyaaf oleen jiru kan akka keenyaaf hojjetan jiru kan akka keenyaaf oleen jiru kan akka keenyaaf hojjetan jiru kan akka keenyaaf oleen jiru kan akka keenyaaf hojjetan jiru olmaa keef galataan qaba olmaa keef. Tole maqaan keenyu? Maqaan kiyya Faaxumaa Mahammad naan jaa. Eessarraa dhufte adde Faaxuma? Ani Naqamtumaan jiraadha Duwwaa shan. Mee har'a waldaan araaraa egaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuudhaan kennaa isinii kennaa jirti. Mee kennaa kana akkamitti ilaaltan?
jechuun waldayni araaraa osoo muslima hin jiin kiristaana biraan jiin amantii addaan hin qoqqoodin gargaaru jira. Rabbi haa kennuuf, Rabbi cufa keenyaaf Rabbi nu haa araaramu, isaaniifillee Rabbiin itti haa ida'uuf jenna, isiniifillee Rabbi isiniitti haa ida'uu jenna. Hunu amma nuti muslimni hedduun nu wajjin jira, isaanillee fudhatan warri amantii biraa qabu sorummanni adda addaatis kaatolikiinis cufti keessa jirra. Rabbi haa kennuuf, Rabbi isin haa eebbisu cufa keessanuu. Tole atillee isinillee eebbifamaa. Amiin. Olmaa keef galataan qaba, olmaa keef galataan qaba, olmaa keef galataan qaba, olmaa keef. Tole maqaan keessan eenyu? Dirribaa Mokonnin. Eessarraa dhuftani? Gana Duwwaa Torba. Meegaa maal hojjettanii jiraattu isin? Durii wayyaa naan ture ammoo hundumtuu badeeti amma ofii kooti wanta hojjedhu qaba. Waldaan Kiristiyaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa kennaa isinii kennite, kennaa har'a fudhattan kana mee akkamitti ilaaltani? Baay'een Waaqayyoon galateeffadhaa, Waaqayyo isaanii haa eebbisu, isaan dhaabama barbaraatti jedha karaa koo. Kanaaf isaan haa eebbisu, nuufis immoo sifannuuf haa godhu, isaan ulaataan kana harka isaa nu diriirse kana Waaqayyo isaanii haa eebbisu. Kago chuchu fedini na baru, eja sanar ke boju ko chuna maru. Afango gutera jeja nonarani, kofta gololan si kabani dukoni. Burka go chuchu fedini na baru, eja sanar ke boju ko chuna maru. Afango gutera jeja nonarani. Kofta gololan si kabani dukoni. Kanaka kena folen jiru olma, kanaka kena fojetan jiru. Kanaka kena folen jiru olma, kanaka kena fojetan jiru. Kanaka kena folen jiru olma, kanaka kena fojetan jiru. Kanaka kena folen jiru olma, kanaka kena fojetan jiru. Olmaa keef galataan qaba, olmaa keef. Tole egaa maqaan keessan eenyu? Masrat Mulaatu. Eessarraa dhuftan? Duwwaa Torba. Mee egaa har'a waldaan araaraa kennaa isinii kennaa jirti. Kennaa waldaan araaraa isinii kennitu kana mee akkamitti ilaaltanii? Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Maal hojjettanii jiraattu isin immoo? Durii qocqocaan ture amma nan dadhabee gara kooppireeshinii gaayyuu. Amma waa hojjettanii jiraataan jirtanii? Eeyyee. Ishee. Waa hojjechaa hin jiru amma. Eegini opereeshinii ta'e. Kennaa waldaan araaraa isin ilaalte mee akkamitti ilaaltan maaltu sitti dhaga'ame? Waaqayyo isin haa eebbisu, waan hin yaadamne isaaniif haa ta'u jedha. Mal jennare waka kanani safsa kana barabara. Mal jennare waka kanani safsa kana barabara. Bitaaf dirga walin nu gurte maati fabba tokko nu goote tokko taane waka kanani safsa kana barabarani safsa kana barabarani. Abbo waaqa keenyaan galatoomi malee maal jennare. Abbo Yesuus kiyyaan galatoomi malee maal jennare. Galatoomi malee galatoomi malee maal siin jennare gooftaa keenya maal siin jennare. Galatoomi malee galatoomi malee maal siin jennare gooftaa keenya maal siin jennare.
jennare Marsin jennare abba keenya marsin jennare Jesus kasamida namalat Goftada dabada hunnalatu Yaronda makange ulfat Chichu magalata kabarbatu Jesus kasamida namalat Goftada dabada hunnalatu Yaronda makange ulfatu Yomalde disikubsana walale Olmaange tu kabenya korracha silamfe tu atu argidameti sifalla dagalanun finanke karata fe anidini gopese goftasi fashalese na abderta wal baste garaguba sifalla daguba Jennare waka kanani mal jennare waka kanani safsa ganna barabara mal jennare waka kanani mal jennare waka kanani safsa ganna barabara bitafika wadin nugurte mati fappa tokko nugote tokko tane waka kanani safsa ganna barabarani safsa ganna barabarani bolla kile kesa nama basta ol fute gara gubba nama dab kanke na diba Jesus jalalni ke dacha na tau galanni ke kanke na diba Jesus jalalni ke dacha na tau galanni ke galatom imale galatom imale marsin jennare gofta keenya marsin jennare galatom imale galatom imale marsin jennare gofta keenya marsin jennare